Shaaloom nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa isiniif haa ta'u. Qulqulloota maatii waaqayyoo obboloota koo afuuraa hunda keessaniif nagaan gooftaa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Nagaa jirtu? Madda nagaa keenyaa kan ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haa eebbifamu. Galanni waaqayyoo waaqa jiraataatiif haa ta'u. Gooftaan koo isin haa eebbisu, eebbifamaa isiniin jechuun jaaladha. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Tole egaa kun qo'annoo macaafa qulqulluuti. Qo'annoo eegallee kutaa 5ffaasaa qabadhee kanan dhiyaadhee jira. Hamma koppiliinkii, sheerii, laayikii akkasumas immoo saabsiraayibii godhaa na jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Gooftaan koo isin haa eebbisu, eebbifamaa darbaa deemaa. Tole dhaloota hamma Addaamii jalqabee hamma Nohitti turan jedha mata dureen isaa. Seera uumamaa dhaloota Addaamii jalqabee hamma Nohitti kan turan jedha. Kun qo'annoo macaafa qulqulluu seera uumamaa kutaa 5ffaa isaatii boqonnaa 5. Maqaa Yesuus nan dubbisa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Caaffanni waa'ee warra Addaam irraa dhalatanii kanatti fufee jira. Waaqayyoo gaafa nama uume akka fakkaattii ofii isaatti isa in tolche. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Akkamitti jedhaa? Akka fakkaattii isaatti isa hin tolche jedha. Waaqayyoo gaafa nama uume akka fakkaattii isaatti, akka bifa isaatti nama tolche. Akka fakkaattii isaatti, akka bifa isaatti nama uume. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Lakkoofsa 2ffaa. Yeroo isaan uumes nama jedhee isaan hin moggaase. Inni dhiira fi dubartii isaan uumee isaan hin eebbisee jedha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Egaa maal jedhaa? Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Nama jedhee isaan hin moggaasee jedha. Isaanis hin eebbisee jedha. Waaqayyo gooftaan nama akka bifa isaatti erga uumeen booddee namoonni kun akka baay'atanii akka oolaniifis isaan hin eebbise jedha. Namas jedhee isaan hin waame jedha. Maqaa isaaniif moggaase, maqaa isaanii maqaa nama jedhee maqaa isaaniif moggaase. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isaan eebbise jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Nu eebbiseera waaqayyo. Egaa sababa mata jabummaa keenyaaf malee waaqayyo nu eebbiseera. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Lakkoofsa 3. Addaam waggaa 130 jiraatee ilma fakkaattii isaa ta'e bifa isaas qabu tokko dhalchee maqaa isaas Sheet jedhee hin moggaase. Sheet erga dhalatee booddee Addaam waggaa 800 jiraatee ilmaanii fi intaloota biraas hin godhate. Barri Addaam jiraate hundinuu waggaa 930 ture. Kana booddees in du'ee. Yesuus gooftaadhaan. Lakkoofsa 6. Sheet dhalatee waggaa 105tti Enooshin hin dhalche. Enoosh erga dhalatee booddee Sheet waggaa 807 jiraatee ilmaanii fi intaloota biraas in godhate.
Lakkoofsa 8 barri Sheet jiraate hundinuu waggaa 912 ture. Kana booddees in du'e. Enoosh dhalatee waggaa 90tti Qaayinin dhalche. Lakkoofsa 10 Qaayinin erga dhalatee booddee Henoosh waggaa 815 jiraatee ilmaanii fi intaloota biraas hin godhate. Barri Enoosh jiraate hundinuu waggaa 905 ture. Kana booddees in du'e. 12 Qaayinin dhalatee waggaa 70tti Malaleelin dhalche. Malaleelin erga dhalchee booddee Qaayinin waggaa 840 jiraatee ilmaanii fi intaloota biraas hin godhate. Barri Qaayinin jiraate hundinuu waggaa 910 ture. Kana booddees in du'e. Malaleel dhalatee waggaa 65tti Yaareedin dhalche. Yaareed erga dhalatee booddee Malaleel waggaa 830 jiraatee ilmaanii fi intaloota biraas hin godhate. Barri Malaleel jiraate hundinuu waggaa 895 ture. Kana booddees in du'e. Yaareed dhalatee waggaa 162tti Henookin dhalche. Henook erga dhalatee booddee Yaareed waggaa 800 jiraatee ilmaanii fi intaloota biraas hin godhate. Barri Yaareed jiraate hundinuu waggaa 962 ture. Kana booddees in du'e. Henook dhalatee waggaa 65tti Matushaal dhalche. Matushaalin erga dhalatee booddee Henook karaa Waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan waggaa 300 Waaqayyoo wajjin hin jiraate. Ilmaanii fi intaloota biraas hin godhate. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Henook bara jireenya isaa keessatti Waaqayyoodhaan gammachiisee jiraate. Bara jireenya isaa keessatti Waaqayyoo wajjin hin jiraate. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u.
Waaqayyoon gammachiisee jiraate eenyu laata bara kana keessa Waaqayyoon gammachiisee kan jiraatu? Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Waaqayyoon gammachiisaa jirta moo Waaqayyoon gaddisiisaa jirta? Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Nama Waaqayyotti gammadus nu haa godhu. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Barri Henook jiraate hundinuu waggaa 365 ture. Henook karaa isaa irra deedaa Eebihuudhaan haleluuyaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaa isaa irra deddeebi'uudhaan Waaqayyo wajjin jiraate. Waaqayyo waan isa fudhateef deebi'ee achitti hin argamne. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Henook fuula Waaqayyoo duratti wanta gaarii hojjete, wanta qajeelaa hojjete. Henook Waaqayyoodhaaf abboomamuudhaan, Waaqayyoof ajajamuudhaan, Waaqayyoon gammachiisuudhaan gaafa biyya lafaa kanarra deddeebi'etti waggaa 300 biyya lafaa kanarra deddeebi'e keessatti Waaqayyoodhaan gammachiisee jiraate Henook. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Egaa Henook du'a hin argine, du'a fooniis. Henook akkanumatti ol fudhatame. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Egaa Waaqayyoon gammachiisee jiraate bara isaa keessatti. Waaqayyo waan isatti gammadeef, waan garaan Waaqayyoo isatti gammadeef, Henook dhiphinas du'as hin argine. Yesuus gooftaadha. Inni ol fudhatame. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus gooftaadha. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Eenyu laata namni akka Henook jirta? Eenyu laata bara keenya kana keessa namni akka Henook Waaqayyoon gammachiisu jira laata? Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Henook egaa bara jiraate kana keessatti, waggaa 300 jiraate kana keessatti Waaqayyoodhaan gammachiisee wanta gaariif qajeelaa godhee inni ol fudhatame malee du'a hin argine. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Haleluuyaa. Maatushaa dhiifama guddaa. Maatusaalaan dhalatee waggaa 187tti Laameekin dhalche. Laameek erga dhalatee booddee Maatusaalaan waggaa 782 jiraatee ilmaanii fi intaloota biraas hin godhate. Barri Maatusaalaan jiraate hundinuu waggaa 969 ture. Kana booddees in du'e. Laameek dhalatee waggaa 182tti ilma dhalche. Laameekis inni kun hojii isaa Nuhii lafa Waaqayyoo abaaree kana irratti hojjennu isa Nuhii harkaan itti dadhabnu kana keessatti Nuhii jajjabeessaa jedhee maqaa isaa Nohitti moggaase. Nohi jechuun jajjabeessaa jechuudha.
Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nohi jechuun jajjabeessaa jechuudha jedha. Egaa biyya lafaa kana keessaa namni dhaloota hamma kanaa dabarsee dhaloonni hafee akka jiraatu godhee Nohi. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Yeroo dhaloonni badee machiidhaan, albaadhummaadhaan, wanta biyya lafaatiin babbadee Waaqayyoodhaan dagatee jirutti, Nohi garuu abboommii Waaqayyoo fi seerata Waaqayyoo eeguudhaan, Waaqayyoodhaaf abboomamuudhaaf, Waaqayyoodhaan ajajamuudhaan, karaa Waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan dhaloota amma darbee jiraate kana dabarsee har'aan ga'ee jechuudha. Dabarsee akka inni oolu godhe jechuudha. Yeroo dhaloonni baay'een albaadhummaadhaan, machiidhaan, weennoodhaan badee jiru keessatti Nohi markaba soqaa ture. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Nohi markaba soqaa ture. Maaliidhaaf? Nama kaayyoo waan ta'eef, nama karooraa waan ta'eef, nama Waaqayyoo dhaga'u waan ta'eef, nama Waaqayyoof abboomamu waan ta'eef, Waaqayyoo Gooftaan dhaloota biyya lafaa kanarraa balleessuudhaaf gaafa jedhutti, bishaaniin balleessuudhaaf gaafa jedhutti, Nohiin akkas jedhe, markaba soqadhu. Yesuus Gooftaadha. Ati yaa nama Waaqayyoodhaaf abboomamtu, ati yaa nama karaa Waaqayyoo yeroo hundumaa deddeebitu, Waaqayyo si oolcha. Ufii kee irra darbitee maatii kee akka oolchitu godha. Ufii kee irra darbitee saba kee akka oolchitu godha. Ufii kee irra darbitee biyya akka oolchitu godha. Addunyaa akka oolchitu godha. Nohi dhaloonni amma jiraatu kun bu'aan dhaloota amma darbee jiraachaa jiru kun bu'aa Nohi bara sana markaba soqee dabarseeti jechuudha. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Bu'aa Nohi bara sana markaba soqee dabarseeti. Bu'aan dhaloonni amma darbee jiraachaa jiru kun jechuudha. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Egaa namni Waaqayyoodhaan sodaatu dhaloota dabarsee jiraachisa. Egaa namni Waaqayyoodhaan sodaatu, namni Waaqayyoodhaaf abboomamu, namni karaa Waaqayyoo irra deddeebi'u dhaloota dabarsee jiraachisa. Badeensa jalaa dhaloota oolcha, maatii isaa oolcha. Egaa gaafa Nohi gadi jedhee markaba soqatutti namoonni baay'een isaanii itti tufu turani. Namoonni baay'een isaanii hin tuffatu turani. Namni kun waan gad of buuseef qaba. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Haaleluyyaa. Egaa markabni inni soqu kun dhaloota oolchuudhaaf Yesuus Gooftaadha. Dhaloota boriif ta'an oolchuudhaaf. Gadi jechuun isaa Yesuus Gooftaadha. Haaleluyyaa. Gadi jechuun isaa yaa nama gadi jettee hojii Waaqayyoo hojjettuu qajeelummaadhaan ati kan eebbifamteedha. Yaa nama gadi jettee karoora keef kaayyoo kee beektee isa haalli jedhu dhiiftee, isa namni jedhu dhiiftee, tuffii jiru dhiiftee hojii Waaqayyoo qajeelummaan hojjettu ati kan ayyaanamteedha. Ati kan eebbifamteedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus Gooftaadha. Ati dhalootaaf karaa taata, dhalootaaf eebba taata. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Haaleluyyaa. Nohi erga dhalatee booddee Laameek waggaa 595 jiraatee ilmaanii fi intaloota biraas hin godhate. Barri Laameek jiraate hundinuu waggaa 777 ture. Kana booddees in du'e. Nohi dhalatee waggaa 500tti Seem, Kaam fi Yaafeetiin dhalche. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kun qo'annoo macaafa qulqulluu seera uumamaati. Kutaa 5ffaa isaati. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Egaa kun qo'annoo macaafa qulqulluu seera uumamaa kutaa 5ffaa isaadha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Kutaa 6ffaa isaarratti walitti deebinaa. Ammasittuu turtii Waaqayyoo keessa tura. Kadhata gabaabaa tokkoon kadhannee hin goolabna.
guddaaf sodaatamaa kan taate mootii waaqaaf lafaa abbaa amanamaa leenca qaraaniyoo hangafa nagaa samaayiin kun teessoo kee lafti ejjata miila kee kan ta'e abbaa bara baraa galanniif ulfin maqaa keetiif haa ta'u. Ijaa sagalee kee kana si galateeffannaa ijaa sagalee kee nutti dubbatte si eebbifnaa maqaan kee haa eebbifamu maqaan kee ololaa jedhu. Waaqaaf lafa irratti maqaan kee ololaa jedhu waaqa jaalalaa si haa galatu. Sagalee kee qo'anne kana hojiirra akka oolchinuuf akkasumas immoo yaa Waaqayyo gooftaa dhageenyee mootummaa keetiif akka nu qopheessu firdiif nu qopheessu otoo hin taane mootummaa keetiif akka nu qopheessu si kadhanna. Waaqayyo abbaa mootummaa keetiif nu qopheessi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kee kan akka itti jiraannu nu gargaari. Hiikiitii dhaloota barsiisi, hiikii saba barsiisi, hiikii nu barsiisi, nu wajjiniin ta'e. Araara kee nutti argisiisi, saba keef araara, biyya keenyaaf araara, dachee keenyaaf araara, guddaa xiqqaaf araara. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan nutti araaramtuuf waaqa jaalalaa si haa galatu, abbaa dhugaa si haa galatu, mootii nagaa si haa galatu, hangafa nagaa si haa galatu, galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u. Waaqayyo isaatii kana dhaloota gargaarsa barbaadantu jira gargaari. Dhaloonni dhiphina garaa keessa jiran, dhukkuba garaa keessa jiran, rakkina garaa keessa jiran amma maqaa Yesuusin rakkinicha keessaa abba'an, dhiphina keessaa abba'an, gidiraa keessaa abba'an, bayyesuusim abba'an, bayyesuusim abba'an, bayyesuusim abba'an. Gooftaa nu gargaari. Humna nuuf ta'i, da'oo nuuf ta'i, daarii nuuf ta'i nu gargaari. Sagalee kee nutti dubbatteef eebbifame galatoome. Obboloota dhukkubsatan fayyisi. Yaa Waaqayyo fayyisi. Yaa Waaqayyo fayyisi. Hin fayyiftaa ulfaadhu. Maqaan kee haa ulfaatu. Maqaan kee haa eebbifamu. Hojii seexanaa diigi. Hojii jallootaa diigi. Mancoota ammeenyaa diigi. Dhaloonni sagalee keetti akka hin jiraanne kan godhu. Dhaloonni sagalee kee akka hin dhageenye kan godhu. Dhaloonni karaa kee irra akka hin buune kan godhu. Hojiin seexanaa ergamaan dukkanaa maqaa Yesuusiin haa diigamu. Bayyesuus, 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 bayyesuus. Gooftaan digdaa eebbifame galatoomii ulfaadhu lol jedhe kabajame madhumaatiin wajjin ta'e maqaa ilma kee isa jaalatte Yesuus Kiristoos jedhinaaf dhaga'e ameen. Maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan tokkummaa qaeetiin ameen. Gooftaa si haa galatu eebbifamaa shaaloom.